Diga olichan bilisaba. Amen. Amen. Boletti nagaan siif haa ta'u. Eessaa dhufte? Finfinneedha. Halkan wanta abjuudhaan sitti dhufee si jeequtu jira. Eeyyee sirriidha. Bifa dhiiraatiin dhufee si bukkee ciisaa. Eeyyee. Abbaa manaa fuuraa qabdaa. Kun jireenya kee baay'ee si jeeqaa. Waaqayyoon hin kadhattaa. Guyyaa lama sadii sirraa deema hin dhufaa. Akkasiin jireenyi kee lolama. Sirriidha. Yoomsi jalqabee. Yeroo dheeraadhaa fi abbaa manaa koo wajjin wal loleen jira. Yaa abbaa manaa fuuraa qabdaa inni bultoo keetti jeequmsa fideyyuu isa kanadha. Si jeeqa si aarsaa. Dhiiga olichaan sirraa cabise. Out! You are free. Jamaalin jedhama kanan dhufe Finfinneerraadha kan inni hojjedhu baankiirradha kan raajiin faanatti raajan sirriimadha abbaa manaa koo wajjin yeroo dheeraadhaaf adda baaneerna afuurri kun immoo dhuguma halkan na rakkisa ammoo naatti gaa'ela hin qabanne isuma kadhachuun dhufe waaqayyo immoo natti dubbateera. Nagaan siif haa ta'u. Ameen. Mataa kee kana keessaa waan akka danfaa ol si danfaa. Sirrii. Sammuun kee akka nama waa dhugeef si macheessa. Sirriidha. Kufi si jedha. Sirrii akka tokko na godha. Waan akka nama waa dhugee machaa'ee guyyaadhaan si macheessa. Sirriidha. Halkan warra du'antu si waama. Dhugaadha. Roota du'anii wajjin bulta. Dhugaadha. Dhugaadha jiru. Mighty of Jesus Christ. Jesus, Abba. You are free. You are free. You are free. Kanko yaantuuf qaaduun jamaanan irraa dhufe ayyal irraati wanti raajiin dubbatan sirrii amataarraa si gubaa nama du'e faana bultanaan jedhanii sirriidha wanti raajiin dubbatan dhugaadha. Boletti nagaan siif haa ta'u. Amen. Eessaa dhufte? Amboorraan dhufe. Come on. Seexanni maayitsanii kee irratti lola banee jira. Dhugaadha. Akka ati dhala hin baanneef si lola diinni. Dhugaadha. The mighty name of Jesus Christ. Waggaa irraa dhiira fidii kottu. Du'eera si keessaati. Seexanni operaashiniidhaaf qaxaroo sii qabee jira. Dhugaadha. Gooftaan gidduu sii galee. Amen. Thank you. Maqaan koo Sister Daraartuu Saamu'eelin jedhama. Magaalaa Amboorraan dhufe sagaleen karaa raajinatti dubbatame akka maatsaniin koo lolamudha. Dhugumas immoo altiraasaawundii ilaalamee naannoo mucaa kee dhaabbateera jennaan. Murtoo fudhachuu qabna jennaan kadhachuun qaba jedheen mata duree godhadhee dhufe kanaafuu sagaleen karaa raajii faanaa dhufe 100% sirriidha. Yeroo ishinti beetiitis ba'u irratti si rakkisaa. Siittan siisaa olaa dhiigatu ba'a. Si dhangala'a. Sirruma. Ammamiif. Narraa bubbuleera. The mighty name of Jesus Christ. Come on! You are free. Kintaarotiin keessaa du'eera. Yeah. Maqaan kiyya misgaanaa miidhagsaan dhufa kanan jedhama kanan dhufe Amboorraayii wanta amma namni waaqayyoonatti dubbatan yeroo fincaaniif teessu bobbaan si ba'uu didaa akka dirqatii maal si godhaa dhiiga si teessisaa afura kintaarotii kan jedhamu sirraa cabsiranaan jedhan dhuguma wanta narra jiruudha waaqayyo isaanaa eebbisu dhuguma dhugaadha. Nagaan siif haa ta'u obboleetti. Amen. Kaleen kee tokko infectioniidha.
yeroo dheeraaf gar tokkotti ciisuu hin dandeessu. Baqassaa qabayyuutti. Baqaffamee ture kanaan. Baqaqsamee ture kalichumti ciisuu hin dandeessu gara sanatti saduwwaa miti akka narvii miila keessi nyaata qorxumaatii hamaa qabda paartiin gar tokko dhagni kee kun lolamaadha. Gurri kos. You are free. Boleessona waaqayyo si jaallate isa dhufte wali sorraan fi wali sorraa yaada lamaa irratti waaqayyoon kadhatta tokko haala dhimma hojii wal qabatedha dhugaadha tokko diinni fayyaa kee yeroo dhiyoo sitti si lola garuu mana yaalaa gaafa dhattumtuu hin jiru hin lolamtammoodha lamma isaatiifuu gooftaan si'i keera yeroo galataa qabda ameen kam ameen. Thank you. Boletti nagaan siif haa ta'u. Ameen. Lola yeroo dheeraatu jira maa isanii kee kanarra lola yeroo dheeraatu jira. Sirriidha. Lola yeroo dheeraa si wajjin turedha. Eeyyee. In the name of Jesus Christ. You are free. You are free. Kabbabashuu mataan jedhama kanan dhufe Wallagga Lixaa Ayirarraati gadameessi kee lola guddaa qaba naan jedhanii yeroo dheeraadhaaf waan sirra ture naan jedhanii kun immoo dhugaadha opereeshiniis ta'een ture eegasiisinu mana dhukkubaa inni waaqayyo karaa isaanii natti dubbate baay'ee sirriidha. Eessaa dhufte boleessaa? Sulultarraa hin dhufe. Sulultarraa gooftaan si jaallata? Dhugaadha. يا لولا ويك أبدا يهون مريت رجل لاي يهون مريت لاي لولا ويك أبدا سرير يا مويرة دي سياسة دي آمين مويرة مويرة دبلي مويرة آمين أوكي إيه يا زاد هللويا آمين عشان نفعل آمين يا maqaan koo Waasiyoon Isheetuun jedhama. Jiraataa bulchiinsa magaalaa Sulultaati. Yaa waraajiin waan lama natti dubbatanii waaqayyoon si jaalataa jalqabanaan jedhan sirrumas balaa konkolaataa yeroo lama lubbuun koo rabbi na baraareera dhiifama manaa godheera. Lammaffaa immoo dhimma lafa murtee hin argattaa si xumurama jedhaniiru. Yaa waan irree dagadheera dhiiseen ture sirriidha yaanni isaan jedhan dhimma sanaan wal qabatee dhimma qaba sirrumas. Gartokkoon mataa kee nagaadha gartokkoo hiree yeroo dheeraadha. Sirriidha. Ammam ta'a? Waggaa 10 ol sababa yaada adda addaa. Waggaa meeqa? Waggaa 10 ol. Baay'ee amma maraachuutti. You are free. Ameen. Hey! Waggaa irraa galataaf dhufta. Maqaan koo Dinqee Alamuun jedhama kan inni irraa dhufe godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandiidha. Raajiin kan isaan natti dubbatan yeroo yerootti sammuu kee gar tokko duwwaa si godhaa naan jedhan sirriidha. Kun immoo torbee 2-3 ji'a tokkotti natti darbatame amma sammuun koo waa yaaduu dadhabutti kan inni natti dhaga'ame kan inni hubadhu jechuudha. Kanaaf sagaleen raajiin natti dubbatan sirriidha. Ega walichaan bilisabaa. 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 Sinfureera. Sinfureera. Boleessuun waan halkan boleessi yaa waan halkan sitti meeshaa sitti dhukaasa bijuu keedhaan. Yoo margite. Gara ji'a tokko ta'uu fedhama. Yaa erga dhukaasi sun abjuudhaan sitti dhukaafame booda jireenya kee irratti lola afuuraatu jira. Even si duwwaa miti dhala kee irratti mana kee irratti. Dhugaadha. Lola afuuraatu jira. Saqaamaa miti seexanni ataaksii godhe. Diimoon ataakii. Come on. You are free. At least manni kees bilisa baateet. Thank you. You are free.
Ishi maqaan koo Addisuu Addinoon jedhama. Kanan dhufe magaalaa Adaamaa irraati. Karaa nama Waaqayyoo raajii masarat wanti natti dubbatame ani nagaa mana koo nagaa maatii koo nagaa dhala koo barbaacha kanan as dhufe waan baay'eetiin lolamna. Wanti isaan natti dubbatan waan sirrii waan dhugaadha. Anis irratti kadhachaan ture waan sirriidha jechuudha. Buleettiin mataa diimeffatte kun nagaan siifata'u. Ameen. Halkan abjuu kee mucaa deessee namni mucaa sirkaa fudhata. Eeyyee. Yoo margite. Tureera. Akka dubartii maraatu wayiitu sirkaa fuuti mucaa. Ergasii maal si ta'a garaatti? Na ulfaata bakka garaa koo kana na boqossa. Al tokko tokko yeroon sirreeffadhu bakka waan tokko shinti beetiin naanne ishii naan jedhu baay'ee rakkadha bakka. Halloo. Na didee bakka. Si dide. Eeyyee. Erga sanaan booda. Eeyyee. Kamoo. Waaqa tolfamaatu jira background maatii kee keessa achi fagoo. Background maatii kee keessa afuura waaqeffamu jira dura achi fagoo. Afuura sanatu si lola. Waggaa irraa galataaf kottu deebi'e. Ameen. Ameen. Ishi maqaan koo Abaaboo Waaqoyyaan jedhama. Kan inni dhufe magaalaa Buraayyuudha. Mata duree godhadheen dhala barbaachuu dhufe daa'ima kan hin barbaachuu dhufe kallattii masanaan raajii masarratti natti dubbatanii inni Waaqayyoo natti dubbate sirriidha dhugaadha. Karaa keessan guyyaa boriirraati danqaraa diinni kaa'u obestaayikilii diinaa cabsee kaaseera. Qe'ee nagaatti galaa manni keessan hafayyu hojiin harka keessanii hafayyu. Obboleessi Shamizii adii suni haala jijjiirraa iddoo wal qabate gaaffii qabda. Dhugaadha. Naa raawwatameera jedhe. Naaf raawwatameera. Kottas bahe fiigi. Si'a meeqa akka si'a lama ol si jalaa feel ta'e. Come on. Waggaa tokko asitti galataaf deebi'e kottu. Ameen. Ameen. Eebeen isa duwwaa miti. Gaaffii manaallee qabda. Dhugaadha. Gaaffii manaallee qabda. Dhugaadha. Waggaarraa lamman masaaf kottu deebi'e. Ameen. Ameen. Thank you. Maqaan koo Injiinar Mararaa Ofgaan jedhama. Magaalaa Najjoorraa kanan dhufe. Wanti Waaqayyo iddoo kanatti karaa raajii masarratti natti dubbate waanuman keessa kootti qabadhee dhufeedha. Innis dhimma jijjiirraadhaa fi dhimma manaan kan wal qabatudha. Kadhata keenya yeroo dheeraas ture baay'ee Waaqayyo irratti kadhachaa ture. Akkuma kadhachaa tureef dheebochaa ture Waaqayyo na arge karaa raajii faa sagalee kana naa mirkaneesse. Kanaaf wanti Waaqayyo karaa raajii masaratiin natti dubbate dhibbaa dhibbatti dhugaadha. Come on. Boyin kottu. Waaqayyo araara sii godheera. Boyin hin jedhe. Hin boyina. Ameen. Hin boyini. Ameen. Eega oolichaan galataaf deebi'aa kottaa. Galataaf deebi'aa kottaa. Ameen. Boleessaan lapheen kee gurraachaadha yoo artist laphee kee gurraachaadha. Nama si gaddisiise wayiitu jira kana dura. Wanticha dhiisteetta garuu taa'ee sitti ka'a. Sirriidha. Irraa fayyiga. Ameen. Ameen. Ameen duwwaa miti wanticha dhiisin jedhe. Dhiiseera. Kottas gara koo. Maaliif ta'ee si dammaqsaas keessaa ba'u malee irraan booda. Dhiiga olichaatiin si keessaa dhangala'eera. Dhugaa. Jilbi kee Waaqayyo wajjin. Walitti dhufeenya gaarii qabda. Dhugaa. Erga siinee turkiin hafuura kee citaadha. Sirrii. Abjuudhaan illee abjuun taane kee bulta. Dhugaa. Maggatti kana booda Waaqayyo araara sii godhee. Ameen. Ameen. Maqaan koo Abdiituu Wajjoon jedhama. Kanan dhufe Shawaa Lixaa Jaldurraayi. Wanti karaa raajii natti dubbatame waan sirriidha. Lapheen kee madaa'ee jira namatti qabamtee namatu si madeesse jedhanii sirriidha. Atillee dhiifteedhanii anis dhiiseetumanne qulqulluu jedhee dhufe. Kanaafiyyuu kan karaa raajii natti dubbatame sirriidha. Karaa biraa immoo ikoonomiidhaan lolamtaa hojii kee irratti lolamta jedhanii
karaa saniinis wanti raajiin natti dubbatan waan sirriidha.